في دبتو لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يو إسن غرتي نغلتم فتن أن إسني فين دبلا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يو إمي غرتي غلطة خيجا غرتي واللالتن نعماتي يو تو إسيتن غرتي إسن الرائن غرتي أفلا عذابني خيجا جبا داجا جتو سنيفونا مغلطة ربي الرئان فتو ربي ننتاسي سني. مالف جنانيني والله بلين كي خناخرا إسن هندنوني بيتني garuu immoo isin yaadachiisuudhaaf malee jechuudha. Meeqa gartee hiriyaan namni akka keessanii kan if jaalatu kan jireenya barbaadu if jibbee asirraa hin deemne waa dhabee asirraa hin deemne haadha teessanis ta'e abbaa teessanis ta'e kan awwaallattan hedduutu jira. Hiriyaa akka ta'etii kanneen dalagadheettii biyya baate ta'uu waan dalagatte san hin nyaatin eegaa achitti hafteetiitu jira. Isin kagartee waliin dheeytan dhiise ani kagartee dhaqee hin arginu asitti gartee meeqaa sooshaal miidiyaa gubbatti argee jira jechuudha. Egaa sunis gartee if jibbiteetii miti. Egaa waa dhabdeetis miti carraadha hundinuu. Kan isii fudhates rabbuma ati kasi jiraachisee asiin si eeges rabbuma jechuudha. Saniifuu nama galata rabbii beeku rabbiin nu haa taasisu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Jiraachuun jireenyi gartee carraadha. Laakiin ammoo jireenya kana keessatti khayrii heddummeeffachuun du'aayii godhachuun nurratti gartee dirqama jechuudha. Saniifuu laata ani maaliifin jiraadhee as gahee kan gartee obboleettiin xiyye sun kutte kan gartee namni ani beeku namni meeqa namni ganda keenyaa ollaa keenyaa sun kutee ani maaliifin gartee asirra jiraa jennee lubbuu tijaa fi teessaniifis wanti hin dhaamu durarratti gartee rabbii keenya gartee galatoonfachuudha jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ayaa biraa keessatti hoggaanii fi dubbatu وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Yaa ilmaan namaa godhii rabbii tana gartee osoo kalakkooytan taatanii waa lakkooytanii hin fixxanii jedhuba. Wallaahi nama meeqaa dhibee adda addaatiin qabamanii kan dhibeen akka malee isaan qabdi haakima akkasii oofa. Haakima miliyoona meeqaan tamiin gartee kan gargaarsatti haajamu kan akka malee ta'ee jiru nama beektan jechuudha. Namni aqlii qabu ni yaadattan. Saniifuu ati har'aan tan anta sahiihoon ati fayyaada qabda jechuudha. Wallaahi alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kan rabbiin gartee waa biraa dhiisee fayyuma tanaan nutti tahee asiin nu eege alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yeroo immoo fayyaa nutti tahee asiin nu eege tana keessatti akkam ta'uutu nurraa barbaachisa. Nuti hanqa jirru keessatti wal jaalannee wal kabajnee bifa ajaa'ibaatiin barumsa keenyatti jabaannee hanga jirru khayrii irratti du'aayii waliif goonee fuula gartee gammachuudhaan wal qunnamnee wal jaalannee haalaa fi amala gaariidhaan wal dandeenyee waliif obsinee walii yaa'utu gartee nurraa barbaachisa. Nutiin kun wanni asitti waliin nu qabi funyoo laa ilaaha illallaati. Haada gartee laa ilaaha illallaatu asii waliin nu qabe dalaganni asii waliin nu qabne kanaafuu rabbiin keenya haa galatoomu ka islaama nu godhee rakkina waliillee waliin nu qooddachiise gammachuullee waliin nu qooddachiise rabbiin keenya haa galatoomu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi summa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Obboleeyyan kiyya wallaahi dhaamsa tokkoo fi lamaan isiniif dhaama. Dhaamsa gartee obbolummaa rabbii kan gartee wallaahi onneen tija isiniif gartee yaadde jechuudha. Maaliif jennaan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam rabbiin illeen subhaanahu wa ta'ala وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. yaadachiisi yaa nabi Muhammadii kiyya yaadachiisuun kee kun qalbiinatti amantuu taatanii fayyaddi. Namni tokko yoo qalbiin isaa dinniina qabaatte yoo qalbiin isaa sodaa rabbii qabaatte qalbiin isaa itti gammaddi. Yoonii fi gartee duraan waan hin taane irra jiraattallee deebitee gara rabbii deebiti jechuudha. Saniifuu keessaa fi gubbaa teessan wallaahi yaa shamarran keenya wanti isin dhaamu rabbiin isin haa qulqulleessu. Har'aan tana jireenya keenya jijjiirreetiiti. Jireenya maatii keenyaa jijjiirree ilmaan keenyallee kan fuulduraa jijjiirra jettaniitti baatan jechuudha. Maashaallah. Rabbiin isin irraa jaalatu immoo hamilee teessan tana karaadhatti isin duraa hin dhaabini. Galma geessu rabbiin isin haa taasisu.
Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraan isaa bareedaa keessatti hoggaanii fi dubbatu فإذا عزمت فتوكل على الله. والله أكنجي فإذا عزمت hoggaanii fi waan takka godhuudhaan qabaa jettee ni jette فتوكل على الله rabbii olaan irratti irkadhu rabbiin gargaarsifadhu waan san fuulduratti itti fufi wanti takka illee tan rabbiin keessa hin jirre nillee faayidaallee siif hin qabdu waan akka hin qabne jechuudha. Saniifuu waan takka waa hunda keessattuu rabbiin gargaarsifadha. Yoo rabbii qabaatan talma namaa uumaa. Rabbii qabaannaan bakka yaaddan ni geessan. Waan yaaddan san hunda galmaan geessan. Akka hin fakkaanne bareedaa isinitti hin fakkaatin. Warabbil kaabaa ani dhugaadhaan isiniif dhaama obboleeyyiin keenya. Saniifuu arraan tana karaan gartee baaxil karaa dhugaatiitii fakkaata zabana kana zabanul aakhir. Karaan gartee as keessa dhuftee baratuun waa'ee adda addaa qur'aana huruufa usuluu salaasaa dhageeffachuun nama garii isin rabbi laaffise malee nama garii itti ulfaata wallaahi obboleessoo eega isinii dhiise rabbii waan kana isin irraan fudhatin mee ilaalaa obboleessoo saahibuma keessan yoo as keessa taa'ii jettuun hin dandeessu isin ammoo rabbii isiniif laaffise waa namni gartee isiniin fadheetii miti jechuudha ittillee dirqamtaniiti miti onneen teessan isin jaalatteeti sababaa gartee keessaniitiin jechuudha. Saniifuu akka kana taddawaam rabbiin isinii haa taasisu. Warabbil kaaba itti fuftu rabbiin isinii haa taasisu. Kanarratti wallaahi takkaffaa duraarratti wal jaalala walii qabaadha. Namni tokko yoo jaalala walii qabaate waan yaade hunda waliin argate jechuudha. Waan yaade hunda waliin gartee galmaan ga'a. Yoonii fi kophaa kee deemte obboleessoo yeroo mara kophumaa kee deemta. Yaanni keetii fi kan namaa waliif hin galu. Ati biizii taateetiiti osootuma waa yaaddu hiraariin tuutaan siin jaa. Yoonii fi namatti gadi naqate kheyrii bakka hundatti namaan gammachuudhaan wal qunnamtan. Ati gadda yeroo takkallee namaa wal argituun siin jaa. Saniifuu rabbii yaadaa fi gadadoo adda addaa hunda rabbii isinirraa haa qabu. Kulli keessan rabbii yaadaa fi muraada keessan isiniif haa guutu. Akkuma isin gartee manatti rabbii keessa walii qabamtan jannata keessa rabbii walitti isin haa qabu. Aboo waan isin feetan isin duraa hin hir'isinii rabbiin galmaan isiniif haa gahu. Isin arraan tana as keessaa kheyrii dhageeffachuun keessan kheyrii halkanii fi guyyaa hordofuun keessan nama biraa miti kan galata itti argattan rabbii olaanee bira duba galata keessan jannata firdoosiidhaan rabbiin isiniif haa kafalu. Irra bareedduu irra qaalii waan addunyaa tanarra jira wallaahi tanatti lafa hojjetan wallaahi wabillaahi watallaahi warabbil kaaba waan kana zalbaachii seetee ittiif hin tuffatinati waan arraan tana niimaa arraan tana argatte tana waan sumayyaan haati ammaarfaan argitanii itti lafa'anii obboleessoo waan sumayyaan gartee haati ammaar irratti lubbuu dhabdee shamara akka keessaniiti ikhwaani arraan tana ati ani gartee hojiidhattiin jira maaltu quraanaan nagahee jettee yoo if booda deebitu ati sammuu teetiin hiriyaa teetii gad akka taate hubadhu. Waa hunda keessattuu nama diin rabbii irratti obseetiitu sadarkaa teetii walitti dhufa malee walitti dhufa. Namni obsa dhabee asii fi achi utaaluu fi sagalee quraanaa keessa teessee obsaan barattu wallaahi walitti hin dhuftu. Kanaan wal taana baatii takka waliif galan baatii taa wal diigan. Akkasii miti jechuudha. Duraa fi duuba kee diinii rabbii si tiisa na gaafadhu tan.